argachuu hin dandeenye adaraa wanni isiniin jedhu dhiiga daa'imati yaaraa barbaadaa adaraa maqaa waaqayyootiin uummanni Itoophiyaa jiru hundinuu qaban jedhu danda'u waan ta'eef kanaafuu adaraa isinitti dhaamman adaraa dhiiga simbooniti yaaraa barbaada adaraa waaqa biraa waan hin jiru kan waan ta'eef Ana waa tokkotu gaaffii natti ta'e innis maali yoo jettan Itoophiyaa keessatti mirgi namaa heegamuu dadhabuu irraan kan ka'e ilmi namaa akka bineensaa daa'ima wallaallee karaatti kutee ajjeesa. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Nagaa sin gaafachuun irraanfanne hordoftoota chaanaalii kootii nagaan siniif haa baay'atu. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii nagaa qabaachuu waan hundarra caala meelaa hiikii godhaa'e warri aaraa dhuftan immoo maamila koo ta'uun dagatina. Suuraa na bukkeetti argitan kana viidiyoo akkuman dursaa isinitti argisiise daqiiqaa xiqqoo irraa fudhee keessi koo baay'ee nagadde viidiyoo kana nan hojjedhe baay'ee tokko dhiphachaatti nan viidiyoo kana kanan dhaggeeffadhe taateen kun kan ta'e Itoophiyaa keessatti Engadda gaafa qaaqumee bultii 5 namni akkamittiin amanatee ollaa isaatti dhalasaa akkatti kennatee too biraa deema. Namatti gaafa kennatanii deeman simbira hateessu yoo jedhan hin gudeedu daa'ima shamarran daa'ima namaa. Nuu qaba ijoollee keenya hin deebina yoo jedhan hin ajjeesu daa'ima namaa. Maali yaa jarana bara akkamii keessa jirraa bara keessaayyuu ani gara jabummaan akka biyya lafaa kana keessa biyya badduudhaan jedheetoo yaadu keessa gara jabummaan akka biyya keenya kana gocha fokkisaa fi waasuu kanneessa daa'immoota gubbaarratti raawwatanii fi hajjechaa kallattiin beekamne dhala namaa gubbaarratti biyya keenya keessatti raawwatan ani dhugaa rabbii baay'ee tokkoon gaddachaadha. Baay'ee tokko nan gadde abbaan imimmaa isaa buuse maal haa jaran maaf garaa haadhaa madeessu maaf garaa abbaa madeessu maal wallaalleen tuni maal goote namni tokko yoo aarii yookaan abbaarraa haadhaarraa kan qabaatu ta'e yookaan maatiidhuma san ittiin baatanii aarii isaanii maalaan dhala wallaallee tana deemte too hin quufne tana bishaashiituun ho'ine wallaallee gaariif yaraa addan baafne tan gaafa waamman oowwaattee kan ergamtuuf hi'ii kan hin beekne tolee malee kanumaa waan takka hin beekne namni tokko miidhaan irratti yaadaa kan hin beekne gocha suukkanneessadhaa micatti wallaallee xiqqiyuu tana ajjeesan. Dhiyoo kana kan micayyoo ishii warra amaaritti san gudeedanii kan ajjeesanii poosti godhan. Ammas ishii tana dheengadda gaafa qaaqumee jechaadha waan torbee iyyuu hin guunne. Ani waan gurri keenya kun dhaga'u waan gurri keenya kun dhaga'u gocha Itoophiyaa keessatti ta'u dhugaa rabbiiti jechaadha. Baay'ee tokkoon gaddaan bara dhumaati kuni bara dhumaati waan biraayyuu miti. Ijoolleen waan baay'ee natti dhaga'ama namni dhala qabu waan baay'ee isinitti dhaga'ama dhugaa rabbiiti. Namni tokko immoo biyya keenya keessatti inaaffaa badaatu biyya keenya keessa jira. Sababii kanaaf inaaffa isaanii badaa ta'eef dhala namaarratti xiyyeeffatanii dhala namaa nama jalaa ajjeesu. Namni tokko gaafa xaarratee hojjetatee dafqa isaatiin guddate keessatti itti naafu. Itti naafanii warratanii garaa gubuudhaaf mataa gadi qabuudhaaf dhala isa jalaa kutu. Mucattiin tun amma maal baddalte maal goote maal balleessite balleessaa maal qabdi? Maal qabdi kan ajjeefamtu maal qabdi kan ajjeesanii todhoksan kan ajjeesan maali amma ammatti abbaan ajjeese mucayyoo kana namni ajjeese hin mul'anne adaraa keessan dhiiga dhala kiyyaanaa barbaada jedhee abbaan akkasitti miidiyaa irratti bo'achaadha. Adaraa dhala koo jedhee adaraa dhala koo tan dhabe dhiiga ishiillee akkan hin dhabne dhugaa ishiillee akkan hin dhabnedha. Ani gara jabinumti akkanaa kun maali yaa mee maal jettu yaa hordoftoota kiyya boru nullee kan kun nurra ga'uu danda'a. Inaaffaa badaa qaburran namatti inaafuudhaan namni tokko maa guddataa inaafuudhaan inaaffuma badaadha. Gaafa ati uffatte sitti naafti biyyi keenya. Gaafa ati nyaata gaarii nyaatte sitti naafti. Gaafa ati hojjettee dafqa keetii waan gaarii tokko godhattee waan gaarii tokkotti baate sitti naafti.
Gaafa ati jireenya mataa kee kana jijjiirratte sitti naafti. Yoo ati baatee akka namaatti bashannantee iddoo namaa ooltee jireenya kee kana fataa gochuudhaaf baate biyyi keenya Itoophiyaa sitti naafti. Karaa si balleessitu barbaaddi. Dhugaa Rabbiiti jechaadha. Biyya keenya keessatti biyya amantii kan hin sodaanne, safuu kan hin sodaanne dhugaa Rabbiiti jechaadha. Wallaallee daa'imoota kana gaafan arge garaa kootu na gaddaan. Maal amantii qabna, duudhaa qabna, safuu beekna. Maali dhaloonni maa bade? Dhaloonni maa bade? Maaf akkana ta'e? Maaf maqaa biyya keenyas balleessu? Kun amma gizee meeqa deddeebuudha? Daa'imoota ajjeesuun kun gizee baay'ee deddeebi'e. Afaan hundumaanuun hojjetu. Biyya Itoophiyaa biyya badduu, biyya akkasii jedhanii maqaan biyya keenyallee bada. Safuudha. Dhugaa Rabbii safuudha. Baay'een gadde. Dhugaa mucattii wallaallee kanaa inni teessoo gubbaarra taa'u suni haa faradu. Dhugaan ilma waaqati. Dhugaan hin baati. Jireenya biyya lafaa kanarra yeroo xiqqoo yeroo gabaabduu keessa jiraannu. Garuu yeroo xiqqoo gabaabduu keessa jiraannu kana yeroo keenyatti hundumti keenyayyuu irraa duuna biyya lafaa kanarratti foon keenya hin hafu. Lubbuun teenya hin haftu hin deemna foon keenya gadi bu'eetuma tortoreetuma biyyee ta'a. Garuu wanti har'a hojjenne kun seenaa ta'ee guyyaa boruu nu gaafata. Akkamitti akka ilma namaa kana amanani dhugaa Rabbii bineensa caakkaa wayya nama jechaan baay'ee ulfaatadha. Gaafa amantee totti siqte waan si madeessu sirratti hojjeta. Fuulduraa sitti kolfaa duubaan boolla sii qota. Jireenya namaa balleessuudhaaf kan kaatu malee jireenya nama tokko ijaaruudhaaf kan fiigu ani dhugaa Rabbiiti. Namni jireenya mataasaa jiraata. Ofii isaatiif ofii dalagatee dafqee jiraata. Garuu inni nama balleessuu, nama ajjeesuu namarratti kaan kun maali? Isa jabaa ajjeesani. Maaloo wallaalleen ajjeesina. Wallaalleen nu jalaan ajjeesina. Daa'ima reef ol deemtu ajjeesina. Maaliif ajjeesu? Maaf ajjeesu tana wallaallee duudaa tana dhugaa Rabbii. Duudaatuni maaliif hin duuti? Ankeenya biyya kam keessattuu yoo dhugaa Rabbii biyya kam keessattuu ankeenya duumachaa dhabarra. Itoophiyaa keessatti akkana, biyya ormaa keessatti akkana duumachaa dhabarra. Kallattiinuma harka namaatiin du'u, lubbuu ofiin duutu harka namaatiin du'aa oola bar ijoolleen keenyas. Deebi'ee immoo biyya ofii keessatti biyya nagaa qabde jenneetoo biyya keenya abdannu keessatti akkasittiin du'aa jiru. Dhugaa Rabbii ilma namaa ajjeesuun haa dhaabbatu. Namni tokko otoo dhugaa adoo firdiin tokko irratti kenname akkasitti yeroo baay'ee deddeebi'anii ijoollee namaa hin ajjeesan. Ani waan hin jedhu hin qabu. Dhugaa mucattii wallaallee tanaa Rabbii naa baasuu fi obsa isiniif haa kennu. Haadhaaf abbaa sana obsa isiniif haa kennu. Carraa keessan isinii kenne waan ta'eef waan isinii kenne danda'a baattadhaan jedhaani. Mootummaa Waaqayyoo keessatti wallaalleen tun haa yaadatamtu. Kanarra wanni hin jedhu hin jiru. Yeroo gaarii naaf qabaadha. Turtii gaarii. Baay baay.